Harka fuune akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa fi jaalalli isiniif haa ta'u isiniin jedha. Viidiyoo kanaan dura dalaga irratti viidiyoo sun irratti haala gaarii waan beekuuf akka gaariitti ibsee jira jechuudha. Har'a immoo karaa saayinsaawaa kan mirkanaa'e amaloota dhiiraa ka dubartoota jaalalaan akka ajaa'ibaa kanatti booji'an wajjin ilaallaa jechuudha. Namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoo kan ammoo laayik godhaa yoo isinitti tole. Ammoo baay'ee galatoomaa namoonni viidiyoo duraan irratti waa'ee dubartoota illee nu dhiyeessii naan jettan hedduu galatoomaa. Komentii gaariidha. Warri na jajjabeessitan illee komentiin galatoomaa. Yaadoo qabaattan ammoo bakka komentii sunitti na barreessaa. Waan karaa saayinsaawaadhaan mirkanaa'e ka jaalalaa wal qabate karaa chaanalii kanaatiin isinii dhiyeessaa jechuudha. Maarree gara mata duree har'aatti dabarru dubartoota dhiirri jaalalaan booji'u dhiira akkamiitii ka jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Amala dhiiraa keessaa ka tokkoffaa jechuudha. Ka dubartoonni maraataniif dhiira akkamii yoo jenne dhiira keemistirii beeku. Keemistirii jechuun keemistirii fakkeenyaaf yeroo barumsa keessa barannu bishaan haayidroojiinii fi oksijiinii walitti dhufe bishaan uumaa ka jedhu sun ka akkasii sunii miti. Keemistirii waa'ee fakkeenyaa fi walitti galiinsaati. Walitti galan jechuun yoo dubbatan walitti galuu, amalaan walitti galuu, yoo waan godhanii walitti galuudha. Ka agartee dubartiin dhiira baay'ee jaalattu jechuudha. Yoo dubbatan dubbii irratti fakkeenyaa fi dubartiin tokko waan isin jaalattu ka keessaa beekee walitti galanii jechuudha. Fakkeenyaa fi dubartoota nama dubartii tokko yoo ta'u taate dhiirota baay'eetti waa'ee jaalalaa dhiyeessa fi garuu sun keessaa ka keemistirii warraa walitti galee yookaan wali nyaatiinsi isaanii wal ta'ee jechuudha. Dubbii irratti akkaataa itti yaadan irratti keessa walii hubachuu irratti ka walitti galan ka akkasii sun baay'ee jaalatu jechuudha dubartoon. Lammaffaa immoo dhiira onnee isaa jaalalaaf bane ka akkasii sun ni jaalatu jechuudha dubartoonni. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaa fi kan hin boonne kan ofii ittiin boonne jechuudha. Kan irraan dhiyeessine jechuudha. Fakkeenyaa fi dhiironni tokko dubartiin si jaalanne jedhaniin itti boonuu danda'anii yookaan irra dhiyeessuu danda'anii baay'ee jaalala qabsiisa jedhanii haala garaagaraa itti mul'isuu danda'anii jechuudha. Garuu uumamarraa amalli dubartii kun baay'ee jijjiiramaa jechuudha. Akkuma gaafa jalqabaa si jaaladha jetteen sun deebitee dafteellee jibbuu dandeetti jechuudha. Kanaafuu warroonni dhiiraa yeroo dubartiin isin jaalanne jettu ittiin booninaa jechuudha. Maaliifini yoo fakkeenyaaf ati itti boontee yookaan yoo ati irraa dhiyeessitee achi gargartee nama biraa wajjin wanni jettii achi booda jijjiiramuufillee baay'ee salphaa jechuudha amala dubartootarraa. Ka sadaffaa immoo dhiira tasgabbaa'e. Fakkeenyaaf dubartiin dhiira tasgabbaa'e jaalattuu akka jennu taate dhiira suuta dubbatu kan amantuu akkasii sunii miti jechuudha. Akka nu beeynu sun osoo hin taane amma addunyaan tun baay'ee jijjiiramtee jirti. Dhiira tasgabbaa'e jechuun fakkeenyaaf yoo waliin bu'an ka rakkinni sun jabeessee yookaan haala gaariidhaan qabu ka dhaanuuf hin deemne jechuudha. Fakkeenyaaf odoo rakkinni nu jidduu uumame yookaan harkaan tumuuf kan ittiin fiine jechuudha. Kan yeroo sun tasgabbaa'ee wayaaduu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kan maallaqaan tasgabbaa'e faayinaanshaal jedhaniin warri faranjii maallaqa kana haala gaariidhaan ka gargaaruu danda'u jechuudha. Kana jechuun dubartoonni maallaqa jaalatan jechuu osoo hin taane fakkeenyaaf dhiira dalagaa hin qabne ka mana taa'u ka cal'iseetu isii eeggatu akkasii sun hin barbaadanii jechuudha. Ka yeroo rakkinaallee isaanii dhaqqabu akkasii sun baay'ee jaalatanii jechuudha. Kana jechuun maallaqa jaalachuu osoo hin taane dhiirri karaa hundaanuu yoo tasgabboofte dubartoonni haala suniin jaalatanii malee ka taa'aniituma dhiira taa'eetuma dubartii eeguu akkasii sun hin fedhanii jechuudha warri dubartootaa. Arfaffaa immoo
dhiironni dubartii maraataniif keessaa kan miira dubartootaa eegu. Fakkeenyaaf waan isiin feetu ka sirriitti laalee beeku. Yeroo isiin aarte, yeroo isiin hin aariin haala akkamii irra jirti ka jedhee amala isii sirriitti beeku dubartii akkasii suni baay'ee jaalatu jechuudha. Fakkeenyaaf amalli dubartii baay'ee jijjiiramuu danda'a. Uumama rabbii irraa ta'ee laguun itti dhufuu danda'a. Yeroo laguu kan hormoonii adda addaatti qaama isii keessaa jedha. Yeroo sun amalli jijjiiramuu danda'a. Dubbachuuf fadhabuu fa'iitii sa'aatii sunitti fedhii isii yookaan ammoo miira isii ka eeguufi jechuudha. Kama fedhii ofii fixachuuf hin fiinne fedhii isiillee akkasitti hubatuufi jechuudha. Inni shanaffaan ammoo an gaggabaabsee isin himaa wanni kun waa hedduuf keessaa qaba jechuudha. Inni shanaffaan amaloota dhiiraa keessaa ka dubartiin jaalattu waa'ee isii beekuu ka fedhu. Fakkeenyaaf maal hojjattee, har'a maal uffattee, har'a maal nyaattee, eessa deemtee, eessa baatee jedhee ka gaafatu jechuudha. Ka gaafii akkasii dhiyeessuuf itti dhiyaatee waan isii beekuuf ka barbaadu dubartoonni baay'ee jaalatu jechuudha dhiira akkasii. Fakkeenyaaf dubartii namoota baay'eetu waa baay'ee gaafata. Sa'aatii kanatti keessaa akka gaarii waan agartee isiin feetu beeku jechuudha. Fedhii isii yaada maal qabdi, karoorri isii fuulduraa maali, sagantaan isii fuulduraa maali ka jedhee waa'ee isii beekuu fedhu ni feetii jechuudha. Inni jahaffaan ammoo dhiira isii kunuunsu jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira daddarboo osoo hin taane yoo wajjin deeman ka bakka kennuufi, ka akka gaarii dura bu'ee gargaaru, ka karaa itti mul'isu kun uumamummaarraa jechuudha. Dhiira akkasii sun baay'ee jaalatu jechuudha. Ka torbaffaa ammoo kan isii simatu. Simatu jechuun haala isiin jirtu ka fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf dubbii irratti yeroo dubbattu ati bari akka dhiiraa dubbattaa jedhee ka itti lolu osoo hin taane haala isiin jirtu sunitti ka fudhatu jechuudha. Waan isiin qabdu wajjin akkuma isiin jirtu suni bifuma isii wajjin ka isiin tiyyaa, isiin hiriyya kiyyaa jedhee simatee keessummeessi of keessa fudhatu malee karakkinna si yeroo hunda ati barakkana ati akkasii jedhee itti immoo dubartiin dhiira akkasii sun hin jaalattu. Kanaafuu simachuu, haala isiin jirtu fudhachuu, afaan Ingiliffaatiin accept jedhama. Accept godhuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan isiin jaalattu inni 8ffaan ammoo waan isiin jaalattu kan isii gaafatu. Maal feetaa, maal jaalattaa, kallattii kamiin deemtaa, haala kamiinuu gaafii fedhii isii jechuudha. Ka duratti suni wal qabata. Miira isii, fedhii isii, akkaataa isiin itti deemtu beekee ka gaafatu jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophiin har'aa kun akka isin gammachiisen baay'ee itti amanaa jechuudha. Namoota chaanalii kanaa immoo viidiyoo kan dhageeffattanii yaada qabdaniif bakka komentii suniin na barreessaa. Yommuu viidiyoon kun isinitti tole laayikii godhaa. Nama sheer gootaniif sheer godhaa. Komentii na barreessaa. Sabskraayib illee godhaa. Viidiyoo duraanii ammoo bakka linkii diskiripshinii sun isinii kahaa achi laalaa jechuudha. Ka kanaan dura dalagee amaloota dubartootaa jechuudha. Ka dhiira jaalalaan booji'an. Har'aa kun ammoo amaloota dhiirati. Maarree hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.